Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Halima Orootub weelkaam shamaa harka fuuni hundi keessanuu alaaf biyya keessaa baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa Oroonni hanga ammaa jalqaburraa hanga ammaa hordoftan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayik share gochuun dagatina galatoomaa naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa bakka yaaddan muraada gaa isiniin jedha. Egaa warroonni haarawaa taatanii illee weelkaam baga gama YouTube chaanala kiyyaa nagaan dhuftanii simadhee jira. Maatii naaf ta'a like share subscribe godha isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufee akkuma itti fufuu viidiyoon kiyya waa'ee gorsaa waan namni barumsa irraa fudhatu jechuudha. Waan namni yeroo waan tokko isa mudate waan sun namni biraa akka mudanneef mudannoo namni hedduu irra ga'u isiniifamuu dhufe. Keessumaayyuu obboleeyyan kiyya shamarran biyya namaa jiru jechuudha. Akkuma sanaan cimmirii deebisee isinillee jechuudha. Keessumaayyuu nuyi biyya namaa jirru kuni yeroo biyya namaa jirru kana maallaqni har'a dalaynu kunillee waan dhumu nutti hin fakkaatu. Waa'ee meeshaa bittaa irratti dubbachuu barbaadan amma jechuudha. Meeshaa namni biyya namaatti gubate tokko fuuraa bu'aa ofii arguu barbaada. Mana ofii bareechifachuu barbaada. Haa ta'u namoonni tokko tokko parsantiin alawaa bitaa jechuudha. Amma yeroo biyya namaa jiru kana isin bichaa miti ofii mataa kiyyaan amma waan tokko yoo suuqii dhaqee waan tokko yoo ni bita meeshaa tokko yoo jedhe meeshaan kunillee das nama jedha kunis das nama jedha. Wanni hunduu biti na bitii siin jedha jechuudha. Yeroo magaalaa dhaqxee yeroo waan tokko bituuf yaadde jechuudha meeshaa bitte jechuudha. Kanaafi yeroo takka ima nama mudataa lama ima nama mudataa sadaffaa immoo abbaan gorsa irraa fudhataa jechuudha. Ani hordoftoota kiyya keessumaayyuu yeroo ammaa kana ijoolleen hedduun ka biyya namaa kana keessatti gubatan meeshaa biyya arabaa mana arabaa keessa argamu laalanii kanallee qalbiin isa feetii kanallee qalbiin isa feetii kanallee isin bitadha. Meeshaa itti fayyadamtan meeshaa dirqama ta'e tokko jechuudha. Waan dirqama ta'e tokko bitaa meeshaa yoo bittan maaliif isiniin jedhe hordoftoota kiyya. Ani meeshaa dirqama ta'e wanta nama barbaachisu meeshaan dirqama namoonni tokko tokko ni jira jechuudha. Meeshaa yeroo amma bitu jookii wal fakkaataa gosa 3 gosa 4 burcuqqoo wal fakkaataa gosa 4 gosa 5 nama bitu jira. Akka biyya arabaa kana yoo laalle hundi marti amma isaanii nuuf isaan tokko miti. Waa'ee isiniin jedhe obboleeyyan kiyya meeshaa maa bitattaniif miti bitadha namni hanga jiru meeshaa bitataa hanga jiru itti oola. Walaakin wanta dirqama ta'e masalan jookii tokko burcuqqoo wajjin darzaana jookii 6 jookiin tokko burcuqqoo 6 qaba. Jookii tokko ka mana keessatti itti fayyadaman. Tokkommoo ka yeroo keessummaan dhufte itti fayyadama. Lama waan akkana kana namoota tokko jira ka 4 3 yookaan 5 godhee bituutu jira jechuudha waan garagaraa. Ammallee maashina uffata miiccuu kana akka biyya arabaa san baajanni namatti tole namoota gasaalaa lama bituutu jira. Ammallee namoota wantoota hedduu dachaa deebisee bituutu jira jechuudha. Wanni kun immoo namoota hedduutu waan akkana kana biyya namaa jiru kana waan hedduu bitee gaafa biyya galee maallaqa asii dalagu kana harkaa fixate meeshaa ofii gurgurutti aana jechuudha. Ani maaliifi waan ija kiyyaan argeef jechuudha. Namoota hedduu ani mana kiyyaa soofaa biteeti miti. Waan humni kiyya na dandeessise bita malee dirqama namni tokko soofaa bitee fi waan humna kiyya olii hixadhuuf hin jiru jechuudha. Humni kiyya nagahee ni bita. Bitullee waan tokko waan lama kalas. Tokko keessummaa tokko kan namni mana keessa itti fayyadamu kanaan ala waan biraa meeshaa tirfii dachaa godhanii arra bitan kana matalaan baradistii darzaana takka firee abbaa torbaa kan amma darzaana takka yoo bitan inni distii baradistii 3 yoo keessummaa yeroo dhufu itti fayyadaman 3 mana keessa itti fayyadaman bareeda inni kun. Ammallee distii gurguddaa kana yeroo keessummaa yeroo aziimaa qabu kana hin bitanii innillee faayidaa qaba. Amma distii seraamikii distii maalii
baay'isanii guuran kun immoo gaafa nama gaabbisiisu jira jechuudha. Mee meeshaa kana muluu maal godhuu ol guure gaafa nama ofii keessanii jettantu jira jechuudha. Maaliif isin jedha obboleeyyan kiyya? Biyyi namaa kuni akka biyya keenya sanii miti. Biyyi keenya hanguma nu as jirru mindaan keenya kun hanguma nu biyya namaa jirru kana mindaa argannee waan qalbiin teenya feete waan feene binna malee gaafa biyya keenya galle mindaan keenya asumaan nurraa dhaabata jechuudha. Biyyallee yoo galan waa dalaganii bu'aan jala argaman waan muraasa jechuudha. Akka nama mindaa nyaatuuti miti biyya yoo galan kun waan tokko yoo dalagan wanni jala argatan mana kiraa fuudhanii hojii suuqis haa ta'u mana uffatallee haa ta'u homa ta'e yoo dalagan ofii dhuunfallee haa ta'u bu'aan jala argatan birrii muraasa wanni hojii san jala argatan jechuudha. Ka argatanirra ka hojii godhantu caala jechuudha. Maaliif ani namoota ija kiyyaan argaa jira namoonni hedduun ka duraan deemanii waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 turanii soofaa gatii guddiin bitan jechuudha. Soofaa gatii guddiin bitan rakkannaan baasanii gurguranii jechuudha. Meeqatti gurguran? Gimmaasha gatii bitanii sanitti deebisanii gurguranii jechuudha. Rakkatee namni yoo rakkate biyya yoo gale akka amma asii birrii qabaatee waan sammuun isaa feete waan qalbiin isaa isa ajajje bitan kana maaliif ammuu osoo biyya namaa jiran kan arabni waan feete yoo bitte birriin isaanii yeroo isaan du'anii iyyuu umrii guutuu itti fayyadamanii birri isaanii umrii guutuu itti fayyadamanii yoo du'anillee birriin isaanii gara ilmaan isaanii tarti jechuudha. Arabni mindaan isii yoomillee irraan citu jechuudha. Kanaaf meeshaa hedduu mana keessa bitti. Nu immoo mindaan keenya hanguma biyya namaa jirru kan gaafa nu biyya namaa kana galle nurraa dhaabbatee jira. Kanaaf meeshaa dirqama itti fayyadamtan qofa bitattanii meeshaa tirfii baay'iftanii bittan kana osoo dhiiftanii ani gorsa obbolummaa kiyyaatiif isin mirga keessanii waan fitan arra ol guurtanii borummoo hin gaabbitan. Yani hundi keessanuu ni beeytan jechuudha. Namoonni biyya namaa turtanii galtanii arra birrii harkaa fudhattanii meeshaa kana osoo bituu baadhee ka jettan baay'ee keessantu jira jechuudha. Meeshaa tirfii kana namoonni akkuma ammaan jedhe kana waan 2 3 waan tol fakkaatu 4 horroonni bittan kun ni gaabbitanii jechuudha. Maaliif biyya yoo galan birrii nama barbaachisa. Meeshaan ati arra gatii guddiin bitte kun gaafa ati rakkatte san gatii ati itti gurgurte san sii deebisu. Gimmaash isaatti gurgurtaa jechuudha. Akka nama maaliif ati yeroo sanitti maallaqa si barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu meeshaa 2 akkuma an jedhe kana wanti hundu meeshaa 2 wanta barbaachisu wanta dirqama wanta ilmi namaa barbaadu dirqama wanna jirutu jira mire akkuma san wanta dirqama ta'e qofa bitadha malee ani waan 2 waan 3 wanta wal fakkaatu osoo bituu baattanii isin mirga keessanii namoonni gaabbellee hin dhabamu namoonni meeshaa ofii. Kanaaf hordoftoota kiyyaa ani waa malee hin dubbanne jechuudha. Waan ija kiyyaan argeef jechuudha. Namoota asiin dura biyya namaa turanii galan nama firiijii gatii guddiin bitee deebisee baasee gatii rakasaan gurguretu jira. Nama foroonii guddaa kana gatii guddaan bitee warra suuqii bira naa gurguraa jedhee yoo warra suuqii bira kaatu warri suuqii gatii anastanyaan irraa bitee ofii immoo ol kaasee gurgurataa jechuudha. Kanaaf maaliif namoonni hedduun meeshaa yeroo biyya namaa jiru kana gimmitii malee birriin waan dhumtu nutti fakkaatu jechuudha. Anumaan cimmirittu waan dhumtu nutti fakkaatu jechuudha. Yeroo biyya namaa jiru kana birriin akkuma amma argannu kan argannu nutti fakkaata jechuudha. Yeroo gara biyyallee galle gaafa gara biyyaa gallee wanti dalaynee bu'aan irraa argamu muraasa nu asitti dalaynee maallaqa guddaa argatu barannee jirra. Gaafa biyya galle waan tokko yoo dalayne maallaqni nu jala argannu muraasa jireenyi akkasuma maallaqa guddaa nama barbaachisa jechuudha. Yeroo ammaa kana jireenyi waa akka gaariitti waa hunda godhachuuf kanaaf meeshaa
sadi wal fakkaataa afur gosa sadi meeshaa hedduu guurree baay'isnee binnee boru rakasaan gadi gannee yoo rakkate namni waan godhuun qabu jechuudha. Maaliif yeroo tokko mucayyoo wayii baay'ee garaa na nyaatte wallaahi. Ani gubattee biyya namaatti makaraa meeqa argite hunduun beekna akkami akka gubannu kushiinaa namaa kana keessatti gubattee makaraa meeqa argite meeshaa akkamitti gatii guddiin bitte rakkinni waan nama hin goone hin qabu. Namni rakkatee arge ni beeka jechuudha. Namni ani hin rakkanne ani rakkinnan agarree ka jedhu immoo kijiba jechuudha. Osoo rakkatuu baate biyyarraan ba'uu jechuudha. Namni ani rakkinnan argine ani hin rakkanne jedhu kijiba waan hin jirredha jechuudha. Kanaaf namni hunduu rakkinna kan agarre hin jiru. Kanaaf boruu rakkattanii warroonni meeshaa baay'istanii bittan boru deebistanii gatii gadi bu'aan gurguruurra har'uma parsantiin bittanii maallaqa keessan hanga danda'amte doolaaratti jijjiirattanii kaayattanii gizee rakkattan fuutanii maallaqa doolaarri san yeroo barbaadanitti sharafachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf har'a meeshaa hisaaba malee ol guurtanii meeshaan kun boru maallaqa namaan ta'u jechuudha. Meeshaa kanallee yoo jireenyi maallaqni ati argattee akka gaariitti mana waan hunda godhattu argatte sitti tola meeshaan jechuudha. Namni biffee dirribii bitachuun dirqama, algaa bitachuun dirqama, meeshaa biffee keessatti guutuun burcuqqoo bishaanii, saanii raanii darzaana, saanii global saanii darzaana bitachuun kun dirqama. Yeroo keessumaa dhufu nama barbaachisaa biffee kennallee mana kennallee bareeda. Garuu meeshaa dirqama hin taane tirii maalii kana dirribii guurtan kana tirii illee tirii lama gahaadha. Namoota tokko waa hedduu dirribii guuraa jechuudha. Kuni hundi isin baaftan maallaqa jookii pilaastikii kanneen kana tirfii guurtanii maallaqa wanni marti maallaqa guddaadha. Yoo akkana ilaalan meeshaan kunillee nabitiidha kunillee xiqqaa nama fakkaata malee birriin inni baasu birriin inni nyaatu birrii guddaadha. Kanaaf rabbiin waa laafisu rabbiinullee akka biyya arabaa kana rabbiin nutti haa bal'isu. Biyya arabaa mindaan isaanii abada irrallee hin jitu irrallee nafu jechuudha. Kenna mindaan hanguma biyya namaa kana jirru malee achi biyya keenan wajjin hin galu. Osoo waan feene dalagne biyyatti wanni nu argannu waan xiqqoodha jechuudha. Osoo waan feene wajjin dalaga magaa tokko osoo dalagne wanni nu jalaa bu'aa argan waan muraasaa jechuudha. Kanaaf osoo waan hundaa parsantiimaan bitattanii parsantiimaan deemtanii boruu meeshaa keessan har'a widdiin bittanii boruu rakasaan gurguruurra namni hin gaabbine hin jiru. Namni waan tokko yeroo biyya namaa jiru kana waanuma akkanumatti maallaqa gahaa argatee biyya soo galee jiraatu nutti fakkaata. Akkasii miti nama gaabbisiisaa jechuudha. Biyya yoo galan meeshaa tokko parsantiin ala yoo guuran akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi